jiraataa maaliif warra du'an keessa barbaaddu? Innoo asin jiru ka'eera jedha macaafa qulqulluu keenya keessaa. Macaafa Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 5 dubbifadha. Nagaa fi araarri jaalalli Waaqayyoo dachaa daddabalee isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi kabajamtoota jaalalli shoo akkam jirtu? Nagaa keessanii Waaqayyo inni kallattii hunduma keessatti nu gargaaree madda nagaa keenya ta'ee nagaa nuuf kenne galataa argatu jecha baga ayyaana yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2016tiin isin ga'e jechuun jaalladha. Egaa yaadannoo guyyaa hundumaa ofirraa wanta qabna nuti keessattuu kiristaanonni amantaa kiristaanaa kan hordoftan hundumti keessanuu baga guyyaa kana geessan jechuutiin jaalladha. Gooftaan Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera. Du'ee achitti hin hafne. Yesuus Kiristoos kaayyoon inni guddaan gara biyya lafaa dhufee fi garbummaa cubbuu jalaa garbummaa biyya lafaa jalaatii anaa fi isiniin baasuudhaafi. Egaa kaleessa sabni Israa'el biyya Gibxiitii yeroo ba'anitti macaafa seera bahuu keessatti faasigaa faasigaffachaa turan yookiin waaqeffachaa ayyaaneffachaa turanii. Ayyaanni isaan faasigaa ayyaaneffatan sun daayireektii bahuun isaaniif kan ta'e yookiin garbummaa harka namaa jalaati kan isaan ba'anii. Nuti garuu har'a akka sana miti. Garbummaa cubbuu biyya lafaa jalaati. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bilisa baanee qomoo waaqarraa taanee luboota mana qulqullummaa taanee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin filatamne. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos immoo akkuma jalqabaa kaasee waa'ee isaatiif akka inni dhalatu erga dhalatee mootiin cubbuu ilmaan namootaatii fi harka cubbamootatti dabarfamee akka kennamu erga kenname harka manguddootaa fi gurguddootatti dabarfamee nan kennama. Gaafa guyyaa 3 garuu maalan ta'a jedhee du'ee du'a moo'ee nan ka'a jedhee dubbateera. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos egaa fakkeenyota garaagaraa macaafa kakuu moofaa keessatti yoo argine Yoonaas garaa qurxummii keessa halkan 3 fi guyyaa 3 bulee milikkita kana mootiin warroota Fariisotaa barsiisota seeraatti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti himee ture. Milikkinni biraa isiniif hin kennamu. Milikkita kana garuu isiniif hin kenna jedheeni. Milikkinni sunis mootiin milikkita Yoonaas raajichaa akkuma garaa qurxummii keessa guyyaa 3 halkan 3 bulee ilmi namaas mootiin garaa lafaa jala halkan 3 fi guyyaa 3 buluutu isaaf ta'a jedhee akkuma dubbate eeyyee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaa 3 garaa lafa jalaa bulee akkasuma mootiin guyyaa 3ffaa isaatti maal ta'e du'aa ka'eera jechuudha. Yesuus du'a moo'eera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus Kiristoos kan ajjeese sababii eenyumaa miti sababbii cubbuu biyya lafaa dhaloota addunyaa kanaa fi dabarfamee kennamee jaalalaan mootiin dhaqee xoofoo hadhaa sanaa fi qoraattii hamaa nuuf baate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Harka warra beektotaa fi gurguddootatti kan inni reebame sababii cubbuu keenyatiif jechuudha. Kanaaf guyyaa kana bagii keessatti isiniin jechuun jaalladha. Baga garbummaa biyya lafaa jalaa garbummaa cubbuu jalaatii ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin fudhattanii bilisa baatan jechuun jaalladha. Akkasumallee mootiin warroonni ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoositti hin amanne kan jirtan yoo jiraatani adaraa keessan ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoositti amanaadha. Maaliif jennaani cubbuu hundumaayyuu kan nuuf dhiisuu danda'u cubbuun keenya kan nuuf dhiifamu Waaqayyo Abbaadhaan kan walitti araaramnuuni karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin malee karaa biraatiin karaa nuti araaramnu tokkollee hin jiru waan ta'eef ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos araarsaadha. Eenyudhaani Waaqayyo Abbaadhaan walitti nu araarsaa keenya nuuf Waaqayyo gidduu goree ta'u gargar nu ittisee sana walitti deebisuu danda'a waan ta'eef har'a yeroo osoo qabdanuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanaa hin fayyitan jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa sagalee Waaqayyoo akkuma jedhu raacitii moofaa sana of keessaa baasaa mukoo haraa qabaadhaa. Kana jechuun raacitii moofaa eenyummaa biyya lafaa sana xuraa'ummaa falaalummaa akkasumas immoo jireenya moofaa sana ofirraa akka baasnee galnu hin barbaada jechuudha. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoositti amanaatii fayyisaa lubbuu keessanii godhadhaatii fudhadhaa. Rakkina kamiyyuu haa ta'u cubbuu kamiyyuu haa ta'u karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin duwwaa araara argattu malee wanti Yesuus Kiristoosiin caalee Waaqayyo Abbaadhaan walitti isin dhiyeessu tokkollee hin jiru waan ta'eef gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanaa. Fayyisaan biyya lafaa isaadha jechuun jaalladha.
Egaa ayyaana kana hundumti keessanuu baga geessanii akkasuma maatiin koollee baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin maatiin koo bamuluun armeen koo akkasumallee abbeen koo obbo Gugsaalataa adeemsa adduu waaqee akkasuma obboloonni koo obboleessa koo baay'ee jaalladhu addisuu gugsaa baga geessanii isiniin jechuun jaalladha asumaan dhaamsa kootiini akkasuma hiriyoonni koo kallattii garaagaraa kan jirtanii baga ayyaana kana geessanii egaa Yesuus Kiristoosii warri hin amanne ammas irra deebi'ee kanan jiru itti amanaa isiniin jechuun jaalladha. Guyyaadhaa egaa qophiin ayyaanaa hin jira. Qophii ayyaanaa sana keessatti mootiin turtiin keessan immoo ani wajjiniitiin haa ta'u namatu dhufa jechuudha. Ayyaanaaf immoo wantan qopheessee isinittiin argisiisa. Kanaaf mootiin keessummaa dhufuun mootiin walis hin barsiisa jechuudha. Wal bartu. Kanaaf turtiin keessan amma dhumaatti anu wajjiniitiin haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Gooftaan baraaf jireenya keessa laa eebbisu. Amma dhuma sagantaa kanaatti anu wajjiniitiin ta'a. Wantoota jaalannee shoo qophiin keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Kunoo bifa kanaatiin jechuudha qophaa'aa kan jiru. Ayyaanni kana fakkaata isiniin jechuun jaalladha namra. Hunduma keessan biras immoo gaarii akka ta'e abdii fi wanti waaqayyo biraatiin nan qaba. Iddoo kanatti biddeenni xiqqoo ishee hin bareenne akka yeroo biraa jechuudha. Akkasuma daabboodha. Qayyii waxiidha jechuudha. Kuni watii foonii haayibee mana watii hojjedhi jechuudha. Kana fakkaata ayyaanni guyyaa har'aa. Akkuma tokkoon eegaatii jira. Yeroo isheen dhuftetti immoo nyaata wajjiniin teenya jechuudha. Gooftaan sana eebbisuu turtii gaarii. Dhuftootaa fi kabajamtoota jaalanneessoo kina obboleettiin koo hin dhufti isiniin jedheen ture mitiidha. Obboleettiin koo dhuftee jirti isiniin jechuun jaalladha. Ayyaana guyyaa har'aa bifa kanaatiin wal wajjiniitiin dabarsine waaqayyoof haa galatu baay'ee bareeda ture. Kanaaf baga geessanii isiniin jechuun jaalladha. Geessanii irraa haftan walumaa galatti viidiyoo kana immoo yaadannoodhaaf hojjenna malee waan biraatiin isiniin jedha. Kunoo obboleettiin koo as jirti jechuudha. Mudannoo wantoota ayyaana irratti ishee mudatee beekumee gaafin gaafadha. Akkasuma immoo maqaa isheellee isiniif haa ibsitu. Ayyaana kamiyyuu haa ta'u mudannoo qabdooti garuu mudannoo qaba. Mudannoo kun immoo boodarra isinitti hima jechuudha. Obboleettiin keenya immoo maqaa ishee isiniif ibsitee isinitti haasofti jechuudha. Tolee nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu jaalannee isheedha. Hordoftoota jaalannee ishee hunduma keessan nagaan isiniif haa ta'u ani baay'ee nagaadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Asumaan baga geessanii isiniin jechuu jaalladha. Obboloonni kennaa keessummoonni jaalannee ishee taatan hundi keessaniyyuu waaqayyoon nu gargaara eebbifamu maqaan kuma biraatiin jedhama. Sistarii kootiidha, maamii kootiidha, waan hunduma koodha jechuudha ishiin alaa fi waan ittiin ibsu hin qabu haala gaariidha waaqayyo nu gargaaree haala kanaatiin ayyaana kana akka ayyaaneffannu yaadannoo isaa akka waliitiin yaadannu nu gargaare waaqayyo haa eebbifamu. Baay'ee natti toleera dhugaa dubbachuudhaaf. Ayyaanni guyyaa irraa baay'ee bareeda ture waaqayyoof haa galatu. Anillee waggaarraallee namoota biroo wajjiniin dabarse namoonni sun mootiin na bira hin jirani waaqayyo mootiin akkuma Abiraamiin yaadda'ini oollichi qophaa'ee jira jedhanii mitiire waaqayyo naaf qopheesse jechuudha. Ishee dabarsee naaf kenne gaafa namoonni biroo deeman jechuudha. Hiriyoonni koo lama tokko ramadaanii keessa maatiidhaan wal loltee fagaattee isheen tokkos immoo bara darbe fagaattee jechuudha. Faasikaa wajjiniin oollee kaanee waaqayyo immoo barana obboleettii keenya maabiraatu naaf kenne jechuudha. Mee maabiraatu ayyaanota darban irratti ayyaana kamiyyuu haa ta'u nyaata qopheessuu irratti haa ta'u akkasumas immoo wanta addaame mudannoo addaa maal qabda? Ani mudannoo nani qabu ayyaana faasikaa irratti jechuudha. Biyya keenya Itoophiyaatti yeroo tokko waxii hindaanqoo tolchuu hin beeku. Hindaanqoo tolchuu hin beeku yoo isiniin jedhu hindaanqoo ከዛ ሲስተሪ እኮ ፋጅሊን ታኔት እንዳንቆ ሰነሞ ቢኔት ቱራና እንዳንቆ ብሊቲ ባሱን ቤግኖች ቱራን ሲን ቤግኖ አንተ የፊ ለሸን እንገፋ ኮቲዳ አኒ ጭራሹን ቤኩ ጀቹራ ከራማ ጋላሬ ፉንጋሌ አንተ እና እንዳንቆ ቢደን ነምኒ ወይ ዱፍ ቆራኤቲ
achi baalli irratti gadi haguugdee raawwannee ziif jennee teessisne jechuudha. Sana booddee amma maaltu bakka dhufeetu bullitii hawaasa mana jennee osoo teenyee yaadnu nullee beeknu hin jenne waan sin garramu. Dubartiin takka jirti ollaa sana Tigreedha baay'een jaalladha jechuudha. Isheen dhuftee suuqii deemuudhaaf deemte mana qabee ol galchee jechuudha. Qabee ol galchee isaa itannaa soogiddan bitaa jette awwaaj soogiddaanatu dhaqee sii bitaate ol seenii mindaan koo ilaaliin jedheen. Achi isheen ani iddoo soogidda bituu fi dhaqee nan ture jechuudha. Beekatiifan ture amma isheen aggala yaani biliticha baastee ta'u na eegdutti jedheetiin ture. Naa wanti akkana na qunnamee jira jechuudha. Nyaata irratti isiniin jira. Kana fakkaata mudannoon kooyi bartii keenya muraasni maaltu si mudatee beekaa? Nyaata dogoggoruu irrattis haa ta'u wanta bakka ayyaana irratti kun mudannoo addaati jettu. Yaa dhugaadha mudannoo baay'ee isaa qabna. Ayyaanota kamirratti yoo haa ta'u baay'inaan ayyaana irratti biyya keessatti nyaata hojjedhee beekuma hojjeta waan ta'eef garuu waan hin daganne tokko yeroo biyya Beerut keessa ture akkanuma kana ijoollee hiriyoota waliitiin ayyaana dabarsina turre akkasii kana miti achitti baay'ee nama ayyaama rakkoon qabu ayyaana kamiyyuu tokkummaadhaan baay'ee dabarsina turre guyyaa faasikaa kanuma hin daganne tokko keessaa nyaata ta'ee immoo manatti hojjennee bakka tokkotti geessina turre hundi keenyayyuu. Akkuma sana nyaata hojjedhee raalukoo hojjedhee maal waan hundumaayyuu hojjedhee xumuree galgala isaa jechuudha. Hojjedhee xumuree maal jedhee barii isaa hamma lafti bareetutti baay'ee lafti naa bareedu didde. Ayyaanumti sun yoo medhee baay'ee dhugaa baay'ee tokko hin rafne kutaa koo sa'aatii ta'e wayii. Kutaa koo galee kutaa kootti shaaworii galee uffata sisirreeffadhee maal jedhe malee badaa isaayyuu waan hin rafe miti. Ganama isaa kaanii maal jennee ganammaan kee qophaa'ee jaarsatu na keessa ture achitti mana ijoollee biraa dhaqne isaanis firuma waan ta'aniif achitti dabarsina jennee waan hundumaa qopheeffannee uffannee kaaniitu mana sana dhaquudhaaf yoo deemnu makiinaa keessa jirra makiina nuti ittiin deemnu fi karaan isaa karaa akkas gaggaxxaamuru wayiiti jaarsi nagarree ture daa'imti takka immoo akkas karaa makiinaan asii yoo gad deemu daa'imti immoo akkana karaa qaxxaamurti turte. Daa'imti si nagarree jaarsa si nagarree dhugaa dubbachuuf guyyaa sana wanta waaqayyo nu oolchee mudanni yeroo hundumaa ayyaana kanarratti wanti nan yaadadhu guyyaa sana oolchuu waaqayyo baay'ee nama ajaa'iba akka addaatti waaqayyo nu oolchee. Micayyoon akkanatti qatti jettee dhaabbattee jaarsi micoo bitti hirkisee makiinaa akkasitti dhaabbate. Waaqayyo guyyaa sana akka addaatti nu gargaare dhugaa du'uun isaati waaqayyo dura nu oolchee yeroo kamiyyuu gaafa sana utuu tarii daa'imti sun waa taate ta'ee nutis mana sirreessa galuun keenya waan hafu miti. Yookaan immoo utuu makiinaan sun waa ta'e lubbuun keenya immoo hin darba jechuudha. Ooluu hin dandeenyu. Garuu waaqayyo akka addaatti gaafa sana du'uusaan nuti jireenya argachuusaa nutti mul'ise yeroo hundumaa wanti itti yaadadhu yoo jiraadhe amma gola ormaa keessa jirullee biyya keessatti illee anaaf mudannoo guddaadha yaadannoodha jedheetii yaada. Yaadannoo baay'eedha dhugaa dubbachuuf wanta nama hirraafachuu hin dandeenye yeroo hundumaatti wisna jedha ture jechuudha naan. Ayyaanota baay'ee gaariidha. Waaqayyo akka kanatti nama oolchaa gooftaan galateeffamu. Ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u baay'ee isin jaalladha. Warroonni haaraa gara YouTube chaanaalii jaalannee shoo dhuftanii subscribe godhaa like godhaatii akkasuma hiriyoota keessan biraan gahaa yaada fi gaafii yoo qabaattan immoo komentii jalatti nu barreessaa. Maatii ta'a isiniin jechuun jaalladha. Maatiin jaalannee shoo mootiin hiriyoota keessan biraa gahaa viidiyoo kana sheerii godhaa isiniin jechuun jaalladha. Maatii kootii waan jettu yoo qabaatte dhumarratti dhaamsa dhaabiif. Yaa asumaanii hordoftoonni jaalannee shoo egaa buleettii teenya jaalannee shoo faantuudha maqaanii yaa jajjabeessaadha nama jabduudha nama cimtuudha bira dhaabbadha kana caalatti yoo akka ishiin jabaattu sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan jajjabeessuudhaan yaadaanis ta'e kallattii hundumaaniyyuu caalmaatti waaqayyo akka ishii gargaaru guddachuu akka dandeessu ofirra darbitee dhalootaaf ta'aa jirti ammayyuu caalmaatti akka ta'uu dandeessu. Yaa jajjabeessinu yaa guddisnu bira haa dhaabbannu isinii jechuu jaalladhaa baay'ee isin jaalladhaa nagaan of ta'a. Eebbifamaa baay'ee nagaan tura.